warri dhiiraa jireenya keessan jireenya jannataa bultii jannataa jechuudha mana jannataa godhuu ni barbaaddanii viidiyoo kana hanga dhumaatitti daawwachuudhaan repost share copy link godhuudhaan nafaana turaa yaada qabdan immoo komentii irratti naa kaayaa. Dhiirri tokko akkamitti bultii isaa bultii jannataa godhee jiraachuu danda'a? Tokkoffaan jireenyi kan kee haadha manaa teeti jechuudha. Haadha manaa tantee kana akkamitti isii wajjin jireenya jannataa jiraachuu danda'a kan jedhuuf tokkoffaa haadha manaa tantee gammachiisuudha danda'uu qabdaa jechuudha. Maaliif jennaan yoo haati manaa tantee gammadde deebistee gammachuu san siif kenniti. Kanaaf gammachuu jechuun addunyaa tanarratti mallaqa ati qabduu miti, mana ati qabduu miti, makiinaa ati qabduu miti yookaan kaampanii ati qabduu miti. Gammachuun kee guddaan eessaayi mana kee keessaa ka'a jechuudha. Manni kee sun eenyuudha? Utubaan mana keetii sun haadha manaa teeti. Kanaafuyyuu haadha manaa tiyya tana akkamitti gammachiisee isii irraa immoo gammachuu deebi'ee argadhee jannata argachuu barbaada yoo jettan qabxiin tokkoffaan haadha manaa tantee sodaa isiin keessa isii jiru keessaa balleessuu danda'uu qabda. Akka isiin sin sodaan, akka isiin jaalala keessa isii jiru baastee siif kennitu jechuudha. Akkam godheetii ka jedhuuf tokkoffaa haadha manaa tantee nafa wajjin dhiqachuu danda'uu qabda. Akka isiin si wajjin connection akka malee jabaatu jechuudha. Jaalala adda ta'e akka isii irraa argachuu dandeettu jechuudha. Nafa wajjin dhiqachuun immootu sunnaadha. Nabii Rabbi alayhi salatu wassalaam Aishaa radiyallahu anhu fi Maymunaa wajjin dhaqna yookaan qaama dhiqachuu turan. Kanaaf abbaan manaatii fi haati manaa qaama wajjin dhiqachuu jechuun baay'ee jaalalaaf adda ta'e uumaa jechuudha. Akkasumallee sodaa fi qaanyii isiin qabdu keessa isiitii xaragee balleessee jaalala callaadhaan onneen isii akka qabamtu taasisaa jechuudha. Kanaaf hin dagatin qabxii guddoodha jechuudha. Yeroo ramadaana ta'e qofa wajjin dhiqachuun hin eeyyamu. Ramadaana jechuun yeroo soomana afaanii qabdu guyyaa dhiqachuu barbaadde fakkeenyaaf soomana yoo afaanii qabda ta'e kophaa kan kee atis innis. Garuu yeroo biraa taanaan wajjin dhiqachuun sunnaadhaas jaalalas akka malee guddisaa